With Bakkala, you are not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harka ubida ever, ya? Eko sija juti ide balu. Kan ummata Kenya. Mide ugala manda berkanati qalbi caba. Kenyu manganamu Kenya itu. Qalbi caba saba Kenya itu. Ammo abshira. Duga qabna. Ka Oromo gane yomu numa gatan taramale lagancha kana beka. Never. Stage. Thank you so much. Thank you. Of course. All you. Akka boltan naga qabdu fayyuma warri riverside naga qabdu Brooklyn Parko eessarraa akkana eegalu hin beeku Minnesota deebi'ee waan hin argullee natti hin fakkaatu ture Rabbi kanaan nu ga'ee wal nu agarsiiseef galanni haa ga'u jaa. Minnesotaan Minnesota is home. It's not just home. After Lumuga, it is the place that made me who I am today. Ummanni kun hedduun keessan kan hin fuula beeku. Hedduun keessan kan hin harka keessan irraa nyaadhu. Hedduun keessan kan akka shaatootti guyyaa hunda gurratti natti iyyaa oolu. We go way back, yeah? We go way back. Bara dargaggeessa turre bara afroo dullumaa osoo hin ta'in afroo gurraattii gaafa qabaachaa ture yeroo OILC jennee dhufne qixxeessuuf osoo hin dulloomin obsaan silaan dulloomu jechuudha Dr. Obsa amma Dr. Abdigaa gaafa nan beekin osoo nan beekin Stanford yeroon turetti dargaggoota gurmeessine jennee waggaa kaanu nama haa ta'u bineensa kiyya osoo hin beekin karoora nan deemuun san narraa fuutanii Waldaa dargaggoota Oromoo jaaruu irratti aduu keessatti makiinaan wajjin dhugaa turtan. We started from there. We started from there. Yeroo namni keenya waliin gaarreeffatu ture. Yeroo namni keenya akka malee wal shakku ture. Yeroo mooraan qabsoo Oromoo akka malee naafoftee laamshoytee turte keessatti dardara maraataa tokko kanama tokko Ameerikaa keessaa hin beekne hangaafan Ameerikaa dhufu Oromoo nama jedhamu namuma tokko hin beekun ture Minnesota dhiisatti xalayaa barreessee facaasee irratti hundaaftanii na bira dhaabattan jechuudha. Kompiitara fayyadamuun irraanfadhe beekti. San booda gaafaan ani Oromoo jedhu gantii hoggaan akka fiigee isaan dhufe. Minnesotaan dhufe jechuudha. Bararaa ooli allaattii duuti lafa kuma jaansan lafa maree DC New York California hunda waliin maree hoggaa dubbiin jabaattu isinumatti hin baqadhe jechuudha. Gaafsanii dheedan saalfachiif. Yeroo OMN ijaarraa Oromoon tunis nama gadii miti. Qilleensa Oromiyaatiif gurra Oromoo ololli fi bololli Ormaa guutuu hin qabu dhugaan keenya guutuu qaba jennee hoggaa kaanu wata osoo hin qabaatin warri gaafsa miidiyaa ijaaruu sochoone
Muhammad Adamu, Misha, Arfase, gaaf tokko miidiyaa seennee hin beeknu beektu. Elias, Muhammad Abdosh, none of them knew about media. Isin abdanni. Sumuni hin qabnu turre. From scratch, we built a media that transformed Ethiopia for good or worse. Isinumaa fi Rabbiin hojjenne jechuudha. Kanaaf Minnesota never let me down. Thank you very much. Gaafa immoo qabsoo qeerroodhaa gargaaraa turretti kamalee biizii ta'urraa kan ka'e yerummaan gabbayee Starbucksitti fudhadhuufi diivaanis dhaqee nyaadhullee hin turre. Hulbata haadha tuuleetii fi kan nama hedduutiin hin kasee. Midhaan guuramee osoo nyaadhu arban ga'ee beeytan asitti. I truly love you. It was incredible. Gaafa Minnesota Michigan jedhanii humaan fidan osoo jedhan Michigan kiyya isin taatanii Oromoo as jirtu. Oromoo itti qoosaa turan san isinuma keessa teenyetti isiniif Rabbiin gargaarsifanneet warra waggaa 150 nu bituudhaaf taa'aa qophaa'aa ture. Akkaaf akka malee nuuf irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qooda kana keessatti qoonni Minnesota xiqqaa miti. Erga zabxiyyaa buune boodas ummanni Minnesota adda durummaan ifiifis qaamota mootummaas jiranis gurmeessuudhaan sagalee nuu ta'uudhaan mootummaa asiitis wixii dhoorguudhaan tumsi isin nuu gootan gumaanni isin nuu gootan gumaanni isin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gootan waan xiqqaa miti. Kanaaf maqaa kiyyaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan bayanii fi kan keessatti hafatinillee uummata Minnesota Rabbii jaa galatoomaan isiniin jaa. Cimina keessaniin bakka bu'oonni biyya kana keessa jiran kan Washington jiranis kan as jiranis akkuma Oromootitti akka gammadaa fi tolaatitti ummata Oromootiif hoggaa sagalee kennan arguun hedduu nama boonsa. Senator Tina Smith, Senator Amy Klobuchar, Dean Phillips, Representative Betty McCollum, Representative Elan Umar, kan hunu bira turte isinis dalwa teenye dala Somaalee. John Hoffman, Mohammed Noor, Representative Mohammed Nooris isinis deeggartanii as ga'ee amma sagalee isinii ta'aa jiru kun Representative Kerry Diesel, Mayor Jacob hundi isaanii dhugatti galata guddaa qabanii yeroo tokko nu galateeffadhaa. On behalf of the Oromo people, particularly the Oromo political prisoners, I would like to express my appreciation. I'd like to say thank you to different government officials of Minnesota, representatives in Washington, D.C., and in Minneapolis, in St. Paul, for speaking for us, for standing with us, because you were our champions. We owe you. Thank you very much. Ammammoo nama ormaa firoonfattanii saba keessaniif ummata keessaniif akka dubbatu godhuu bira dabartanii keessanillee qaadhimtanii ol dhiibaa jirtan. It's incredible. Tashitee Waaqoo hawaasa keenya hoogganuu bira dabre amma sadarkaa naannootitti dorgommiidhaaf hoggaa seenu hoggana tokko guddifattan jechuudha. Hoggana tokko keessaa guddifatan jechuudha. Amaanee michoo xiqqoo Ooyaa keessa turte. Hoggansa Ooyaa irraa kaatee Washington DC turte. Amma immoo bifa kanaan hoggaa dorgomtu arguun ummanni Minnesota bu'aa isaa agarsiisaa jechuudha.
taagalis umrii isaatiin osoo of hin tuffatin bifa kanaan onnatee dorgommiidhaaf seenuun isaa waan jara kanaati milchimina jara kanaa qofaan kan calaqqisiisu. It's our dream. Ni yaadattu bakka hin dhaqe hundatti kan hin waachaa ture maalin ummata jirtan keessatti aadaa teessanis jabaafadhaa aadaa ummata sanii jabeeffadhaa geetoo ta'anii adda bahanii irraa taa'urra ummataan wal fudhatanii toltuu ofiitis toltuu biyyatti dhaqanii keessas qabatanii jiraachuu barbaachisaa. Isin Oromoo Oromiyaatii miti. Erga biyya teessan irraa dhiibamtanii baatan Oromoo Oromiyaa osoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa waan taataniif now you have become successful in Oromo Americans. Paaspoortii qofaan miti. Paaspoortii qofaan miti. Namoonni hedduun osoo nuti agarru lafarraa ka'anii qabeenya guddaa horachaa jiran. Ijoolleen meeqan lafarraa ka'anii doktora ta'aa jiran, profeesoroota ta'aa jiran, ijoolleen wajjin riivarsaayidii kubbaa taphataa turte jechuudha. That makes me very happy. Maaliifi hoggaa ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru hoggaa namni isaanii biyya alaa deeme baratee hojjetatee dabarteef maqaa isaa hoggaa miidiyaatti argu ni onnata. Ilmi lafaa dhufu, intala lafaa dhuftu ni jabaatti. Kanaaf jabinni keessan jabina ummata Oromoo Oromiyaa keessaati. Jabinni keessan hamila nuu kenna. Jabinni keessan jabinni keessan tokkummaan keessan jaaramuun keessan nuuf irree guddaadha. Kaleessan Facebook irratti argina fakkaate. Jaarmee xiqqaan Dr. Obsaan fa'aa jaaran International Oromo Health Professionals na fakkaata. Kaleessa 200,000 arganne kajanin arge. I remember when they were scratching it, you know. I remember Ogga Obsaan fa'aan ta'anii yaada isaa kaasan. I was there. I saw it. Itti cichanii isinirraa osoo kadhatan hojiidhaan mul'isanii amma isinirraa kadhachuu irraa achi bayanii giraantii argachuu eegalanii jechuudha. Akka dhuunfaattis baratanii dalagatanii jabaachuun akka professionaltti illee jaaramanii jabaachuun that is what it means to be Oromo American. It's not the passport. It's not the passport. It is the success story. The success story as individuals, as community, as a team. When you are successful, when you shine in your profession, you shine on our story. Na Senegal Oromo. Nuti ummata gama hundaan dhiibamedha. Renga deewwan hin ture New York. Achi keessa lammiilee saba biraa osoo miilan deemu nama 15 waliin arge. Nama keenya tokko qofaan keessaa arge. Inni wardiyyummaa hojjeta. Outnumbered taaneeti sagaleen keenya ukkaanfame. Lakkoo isa keenya kana humnatti jijjiiruu ka dandeenyu akka dhuunfaattis barannee dalagannee cimnedha. Akka hawaasaattis akka professionittis jaaramne waan jaarre san immoo bu'aa yoo buusuu ka dandeenyu taate ummata keenyaaf waa hedduu buufna jechuudha. Kanaaf wanni Minnesotaatti arge wanni milkaa'inni gama dhuunfaatiinis taate gama gareetiin Minnesotaatti argaa jirru kun waan hedduu nama jajjabeessu waan hedduu nama boonsu jabaadhaan isiniin ja'a. Waan irra geenyeef akka mataatti waan irra geenyeef galata hedduu namarraa qaba. Ammayyaasiin tokko jira. Gurbaan sun yeroo Oromoo First jennee OMN mallaqa walitti guurru mallaqa hin qabnu turre. Makiinaa isaa caccabdu takka isaa diidama asii oomne Torontoo dhayne beeyta. Jawween jira jawwee. Hedduun beeytan yeroo san waan dho'isaa turreef kophaan mana tokko keessa galee halkanii guyyaa achumaa dalaga ture. Boodigaardiin kiyyaas, shofeerri kiyyaas, ka huccuu naa fiduus, ka hunda naa godhu gurbaa jawwee jedhamu tokko ture. Naa galateeffadhaa. Hassan Jawwee fi Saartuu maatiin sun for 4 years diinni akkaan boodigaardii hedduu qabuu fi keefii guddaa keessa sibiilaan marfamee taa'utti fakkaata ture. Jawween
mukaa caballee hin qabu ture garuu he was my security at all times. Finally, I want to say thank you to Haadha Oromoo. Arfaasee Gammadaa Jaala Qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalle irraa waliin eegalle hojii ajaa'ibaa hojjetaan wajjin turte waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalateewu I don't remember ever changing a diaper. I don't remember. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagalee nuutaa. He raised an incredible young man. Incredible young man. Dukkana mana hidhaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cinqamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible mother, an incredible human being. Yeroo tokko naa galateeffadha. Isinirraa inarraayis galata qaba. Minnesota galanni keessan haasamee dhumuu hin danda'u. I can talk the whole night. I can mention what almost every one of you have done for me for the last 17 years. Galata keessan rabbummaan haa galchuun jaa. Torban lamaaf haasayaan ture. Haasayinis hedduu na jalaa dhume. Tokko jira na cinaa. Haasayinis haa gammaa irraan tuqamin. Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessaniif beeytan. An akka hoogganaa kiyyattis akka jaala qabsoottis akka halaqaa kiyya mana hidhaattis hin beekaa jechuudha. Suufa isaa kanaan dho'ise malee manyeen inni asirraa qabu osoo hidha deddeebi'u ispoortii dalagee galgala isaa jeetti poolisiin dhufee qarqama hoggaanu godhe rabbiif isa jidduu jirti jechuudha lubbuun tiyya. Moobaayilaa fi kompiitara hin qabnu wanti silaatuttu rimootii takkaa jira TV faanaa qabdu takka hoggaanaan qaloo godhee qaanaa banadhe harkuma kan akkana ni godhaatti kan rimootii jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessa nama tokko wajjin sa'aa 24 nama keessa argee beeku. Namni nama ifachuu miti nama ni jibbita ni maraatta nama wajjin sa'aa 24 arguun ifuu si jibbisiisa ifuu arguun angooyyaa daawwitiin ni jirti si malallaan. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamoo torba turre guyyaa tokko osoo nuffin gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee hedduu daawwaa natti ba'e natti qabachuu didde malee guyyaan waggaan tokkoo fi jiini jaasun guyyaa jaa osoo hin fakkaatin wanni irraa dhumteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin tureef jechuudha. Here you have not just a leader. Hoogganaa kiyya kaabaa keessa waan jiruuf kan inni isin jedhu. With Baqqalaa you have not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harka ofii dhaa bara. Eko asii jechuun sii dabalu. I was blessed. Du'aa'ii teessan du'aa'ii shaatoo faatu manguddoo asiitiitu asii na fuudhee galchee na hiisi immoo ijaa sirraan qabaa beekaa. Thank you for Baqqalaa for all you have done for me. Thank you very much. Akkuma isinuu jetta waggaa lamaan dabre kana
rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame hedduun nurraa hidhame du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneet itti seenne saniif baay'een gaabbinu kan nu biraa wareegaman garaa nu nyaatanis garaan keenya gubatus hin gaabbinu qabsoo irratti wareegaman kan ummata keenya miidhe waggaa lamaan dabre kanatti qalbi caba keenyumaan ganamuu keenya jechuudha qalbi caba saba keenyaati jechuudha ammoo abshira dhuga qabna ka oromoo gane yoomuu inuma gatantara malee lagan ce'u kana beeka never ummata dhugaa qabu ummata haqa qabu waan ta'e ummata bolola wayiitu hin qabne ummata ifii beela'ee ollaa nyaachisu waan ta'e warri isatti shiratate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaanyiidha kan ammoo qabatamaan rabbiin tursee azaaba afaan nama guba zabana dursan amma asumatti dachuu warra nama agarsiise these days karma works really fast ubariin deemina fakkaate akka ajaa'iba dalaydii jechuudha kana caalaa nan dubbisina dubbini nammaatti garuu akka cabnetti nafne nafnus waan takka hin shakkina nafnus amna irraa dhufne manguddoo gaafadha waggaa 50 dabre kana keessatti bikka hin jiran jedhirraa kaaneeti jirraa bira geenyeeti hin jiran irraa hamma taranyaan hunjanitti deemne jechuudha